Kuno Milano Vittejolle. Eenyu abbaan jaarraa. Naarratti bilbilamanii. Naarratti bilbilan. Xumurtee yaada kee. In xumurre maaliin jechuu ture beektu. Ammasii erga shira hin qabaanne jaallan gurguddoo dirree jiranii maaliidhaaf ijoollee asirra jechuudha. Suura isaanii kan itti ergu isaanillee jechuudha. Isaan jechuudha tiiktookii hin qaban waraanni keenya jedhu. Erga tiiktookii hin qabne maal gochuu nu jala deemanii ta'u waraabu. Maal gochuu qe'ee keenya iyyaafata dhaqu. Erga shira hin qabaanne eenyutu lakkoofsa keenya bidoof kenna. Anamma fakkeenyaaf jechuudha dhugaa dubbatuuf dubbiin isa malee jechuudha tooti akka durii dubbadhe qaatatti sila maatii hooyyuu fixanii. Wantoota akkasiitu jira. Maaliif barreeffama wanta saantikistiin godhanitu nu bira jira. Kun jaallan gurguddoo warroota qondaaltota leenjiin itti kennamee jira maaloo jedhanidha. Walumaa galatti wantoota akkas fakkaatu faatu jira. Ani kara hundaanuu liivii kalee dubbatu nan dhiise beekta'u irrumaa hin dhiise na argusiifuun fa'aa warri duratti na beekanii kara lamaanii hin dhiise. Ammas immoo erga shamarra biyya arabaa jedhanii nuti immoo dafqa keenyanis gargaarre kaleessas immoo arras immoo sodaachisoo isaanii sanas aarsaa hin kaffaltuu nuti dhiiga cobsina jedhamti. Obboleewwan keenya kana jiru maatii keenya miti kan isaan ittiin nu dorsisan dhugaadhaaf maatiin keenya nurra ajjeefaman jennee dura dhaabbataa jirra. Ammas isaanin kanuma ani ergaan dabarsuu barbaadu. Isa kana fuulduratti immoo irratti mari'anna. Gaaffii adeemsa irratti gaggeessina. Nagaa keessanii birrii akkam nagaa keetti fayyaa qabdaa jirta baga jiraatte. Kan kiyya obboleetti keenya. Namni si dursu jira. Galatoomadha. Ani akkuma waliigalaatittan dubbadha. Yeroo tokko waan na muudate san dubbadheetanii san booda yaada kiyyatti fufaa jechaadha. Maallaqa waraana bilisummaa Oromootiif ergine gaafa erginu namni sunillee tani waan maallaqa san hogganu biyyuma nani jiru kana keessa jira ammas hin jira. Amma maallaqa sani ani nan buuse malee wanti akkamitti akka achi ga'ullee quban qabuun ture. Booda maallaqni sun waraana bilisummaa Oromoo ta'edhanii viidiyoo nu waraabanii nu ergan. Dhuguma immoo hidhannoo qabu bosona keessa taa'anii too nu gargaara Oromoo maal jedhanii too isuma argineeti nuyi tan irratti hirmaanne. Booda maallaqni sun ijoollee bira gahee kallattiin ijoollee bira gahuuni kallattii hoggansi yookaan tani maallaqa san to'atu ani dirree jiru osoo hin beekin fuudhanii maallaqa san hunda ijoollee san gruuppii sanitti kennan. Ijoolleen sun maallaqa fudhatteet mootummaatti galtee jechaadha. Namni maallaqa kana nurraa guure sunis shamarran biyya Arabaatis keessa jiru ammas kinoo liivii kanarratti illee nu dhaga'uu danda'u. Namichi maallaqa san guure maal godhe yoo suma piippii ta'ee jechaadha. Gurbayyoo maal taate? Waliin mee walgahii deemnaa waliin hiriira deemna. Gurbayyoo maal taate? Piippii faarsu eegalee jechaadha. Maallaqni sun bira ga'ee hoggansatti bilbilee too wanti kun maalidha wanta akkasii maaliif raadiyoon irratti hin dabarsine jennaani kallattii keenyanii miti wanta san irratti illee nullee xiqqoo ishii walitti buunee turre akkamitti osoo namni nu teechisne osoo jiru akkamitti karaa kanaan gootanii too ijoollee fuutanii too akka isaan mootummaatti galan gootanii kan jedhu waan akkasiititu jira. Ergasii maal gochuu eegallee sirritti qulqulleeffannee waan hunda gara kallattii waraanni teechisuun hojjechuu eegallee ergasii wanta akkasii sun nu muudannee jechaadha. Waan akkasiititu jira. Amma namoota akkasiisanii namni dirree keessa jirre jedhanii viidiyootti erganii ani woboodha jedhu. Garuu woboo miti durriyyee dubartii gudeedan durriyyee qabeenya saamanii jechaadha. Ijoolleen keenyan biyya alaa jirtani kana adda baafadhaa. Kana yoo addan baafatini waraanuma uffatee tokkino jawaarillee kanuma dubbatee bee namni bosonatti galee tooyi saamaa jira durriyyee marti jedhee. Innaa kanaafu waraanni bilisummaa Oromoo kallattii teechifate kallattii saniin gargaaradha. Maallaqa keessa ergitanii booda komiin kaasinaadha. Ijoolleenis akka walitti buutu hin godhina. Kanaan isin gorsaa jechaadha. Gara biraatiin gara waraanatitti ololli baay'eetu deemamaa jira. Har'a waan ajandaa haarawaa fidan tokkoon isinitti himaa deematu booda ilaala. Goobanni Daacee goota Oromooti.
Kanaafuu Oromoo Shawaa isin goobana jedhanii tooyi qabsoo keessaa nu dhiibanii jiru. Kanaaf goobana daacatiif sirbamuu qabaa kan jedhu ajandaa haaraa fidanii ummata Oromoo jala dhokatanii too kana gochaa jiru jechaadha. Ijoolleen sun woboo si fakkaatu piippi si fakkaatu deema tolaadha. Maqaa isaaniittis dubbachuu nan danda'a. Kana dura Itoophiyaa andinnati keessa turan ijoolleen sun jechaadha. Na kanallee sirriitti of eeggannoodhaan deemara. Goobanni daacee diina Oromooti malee goota Oromooti miti. Goonni Oromoo Taaddasee Birruuti kana beeknaa jechaadha. Gara biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo hoggansa mataa isaa qabaa, seera mataa isaa qabaa jechaadha. Ajajaan tokko kan waraana san hogganu yoo seera tokko jijjiire warri miseensota waraana bilisummaa Oromoo hundi isaaniitu seera san itti fayyadamuu jechaadha. Maaliif aangorraa nu kaase maaliif akkas nu godhe jedhee too yoo namni tokko ololu ta'e dhimma mataa isaati jechaadha. Hoggansi bakka san maaliif taa'ire? Hoggansi bee waraana san yookaan dhaaba san hogganuufi baay'ee nama gaddisiisaa. Ijoolleen qabsoo deeggarra jettanii yeroo tokko tokko dogoggorri isin dubbattanii hogganaan erga hin hogganamne eenyudhaan hogganamu tokko kana. Lammata immoo nuyi deeggartoota jechuun waan tokko ebelumaa achi kaaste ebelumaa as goote jechuu hin dandeenyu. Nuyi deeggartoota waan taaneef yaadan deeggarraa yookaan qabeenya keenyan deeggarraa jechaadha. Waan ajajaan murteesse tokko dura dhaabbannee yoo morminu ta'e deeggartoota miti nuyi farraa jechaadha. Yeroo hunda olola akkasiititu ka'aa jechaadha. Inni itti aanu biyya alaa keessa taa'aniito Oromoon keessattuu warri qabsoo keessa turanii biyya alaa keessa taa'aniito haasofti isaan gadi bahaniito haasaan nama suukanneessaa jechaadha. Warra kabajaa qabnuuffaa namoonni kun osoo waan akkasiitirraa dhaabbatanii yoo aangorraa isaan kaasanii okay jedhaniito accept gochuu qabu. Hogganatu murteessee hogganni kun kophaa isaatii miti an murteessu. Olola oofuun faayidaa hin qabu jechaadha. Gara biraatiin bakka bu'aa biyya Oromiyaa obboleessa kiyya nan fitadha. No, kan fitatta waan si gaafadha. Naa obsime. Yaada kee no gaaffii miti. Yaada kee bitadhee. Ati ajandaa nama jijjiirsisuuf yookaan yaada nama no jijjiirsisuu miti obboleessa. Hedduu maslaasuuf garuu maayinni maal jechuun barbaadee jira beektaa? Inaarini maaltu si aarsan? No aaruu miti ani akkanatti tanaasaa. Maali aaruun? Maal amma beektaa? Yaada kan lafa keessu kana yaada bishaataadha bitadheera nama kanaaf akka nam tokkootti. Waan atamarra irra deebistee naa dubbachuu qabdu yookaan naa ibsuu qabdutu warrooti aangoo irraa fuudhamanii sirrii hojjechaa jirtan jedhanii irraa fuudhamanii naan gadi baanii gartuu xixiqqoo tokko hummatanii waraana bilisummaa Oromoo irratti duulaa jiran kun sirriidha. Seera dhaabichaa keessatti nammoo aangoo irraa gaafa fuudhamu aangoo sanarraati iddii lafa taa'ee waan dhaaba sana hamaa dubbachuun fafa guddaadha. Santeechise meebi na dhubanne ta'a malee ajajaadhaan deemuu qabna. Ajajaan tokko yoo murteesse nuyi deeggaraadha be maaliif kaaste achi jechuu hin dandeenyu warri jaalaa jiru kun. Thank you. Ajajaan erga murteesse suni hojii ajajaati malee nama tokko hin galchu jechaadha. Amma warri achi aangorraa na kaaste jedhanii too garee ijaarratanii gadi baanii haasaan namoota kabajaa qabnuuf waan akkasiirraa hin eegnu kun wanjalaa jechaadha. Kanan barbaada. Namni kana dhaggeeffachuu qaba. Ijoollee bilisiginnaa fa'aa walitti waammatanii too haasaa akkasii haasa'uun baay'ee nama suukanneessaa jechaadha. Qabsoo keessatti wareegama kana hunda kaffalanii too keessattuu yeroo ammaa kana dirree waraanaa dhaqanii deebi'anii nama gaddisiisaa yoo gadi baanii akka daa'ima xixiqqoo kan akka diinatitti aanaasan namoonni akkasii suni erga aangorraa kaanii jiru. Ana yoo aangorraa na kaasan maaliifan diina qabsoo kanarratti ta'a. Gara biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo nama biyya alaa teechifatee tooyi ebelu wareegame situ himaa waraanni akkas ta'ee situ dubbachaa jira jedhee too biyya alaatti hin qabu. Yoo qabaatellee dubbi himaa qabaa jechaadha. Abbaan fee ani yoo namni tokko waan natti hime achi ol bahee too ebelu kana ajjeese ebelu wareegame cubbuun hojjechaa jira. Kun wanjala guddaadha. Namoota haasaa akkasii kana haasan
warri Tigraay maal godhan wareegamtoota isaanii kabajaadhaan guyyaa sadii hojii cufaniitoo eenyu akka wareegame uummata walitti qabaniitoo kabajaadhanii gootota isaanii wareegama isaanii himanii jechaadha. Keenya garuu akka tisiisatitti ilaaltii jechaadha gootota keenya. Akka barbaadanitti miidiyaa irratti yookaan footoo gadi garagalchuu yookaan ebelutu ajjeese jedhu. Nama bilisummaa isaatiif qawwee qabateeta wareegame akka waan hattuu wayititti gadi baasanii tooyi ebelutu ajjeesee jedhu jechaadha. Baay'ee nama suukanneessa. Kuni wanjala ta'uu viidiyoo san seef godhaa wanjala ta'uu isaa beekuu qabu warri kana hojjetani galatoomadha. Biyya alaa teessanii too garuu eenyu abaa'oon wobooni nama ebelutu wareegame jedheeto himaa jedheeto biyya alaan teechifannee jechaadha. Deeggartoonni nuyi deeggaruu qabna malee gadi baanee tooyi ebelumaachi kaaste ebelumaasii kaaste moo aangoo qabna nus. Na kanaafuu of eeggachuun nama barbaachisaa. Deeggaraa ta'uun illee maal akka ta'e beekadha. Kanuma nama immoo wareegame ani achi hin jiru akkamitti akka wareegame ati achi hin jirtu eenyu achi hin jiru jechaadha. Namuma achi keessa jirutu waan kana hima. Waraanni bilisummaa Oromootis dadhabbinni qabu gara tokkoon namni tokko yoo wareegame dabarsee tani hime namuma bakkeessa hin jiru waan ta'eef ajajaan illee kanarratti tarkaanfii fudhachuu qaba. Kana sirreessuu qaba. Namni tokko wareegame anumatu dabarsee too hima malee nama biraati miti. Amma namoonni qabsoo keessa turanii biyya alaa jiran kuni isaanitti himama nama gurguddaadha nama iccitii qabatanii jedhanii too ijoolleen wal qonnamu waan ta'eef isaanitti himamu isaan immoo gadi ba'anii harka lafa jalaatiin natti himu ani gadi ba'ee tan olola oofaa jechaadha. Kana waraanni sirreeffachuu qabaan jedhaani. Oromiyaa waa tokko asirratti ammallee akka tuttee dabarsuun barbaada namaaf hunduma keenyaaf akka akka ifa anarra hubanna namni hubannaa qaba namni hubannaa qaba namarra seeraan akka inni itti ibsaa dabaree kee heeggadhu ibsi atu na booda seente maali jiitaati taa'e gadi amma seente barra dabaree kee amma seente barra isheen booda beekiin bakka hundatti iyyuu malee yaada namaan fudhatu beekta. No maaliif yaada namaan fudhadhu dabaree kee heeggadhu qaqqabaan fudhatamee ati amma na booda seente na booda seente ati beeki yoo dubbachuu barbaadde of ta'e dubbadhu malee Oromiyaadhaan akkas hin jedhe Oromiyaa waan irratti fakkaatu dubbateera dubbadhu waan barbaadda. Inni danda'a jaala ko garuu yaad namni hundumtuu akkaataa itti waa lafa kaa'u qaba akkaataa itti hubatu qaba kanaaf hin jedhe. Beeki qaruutummaa akkasiitiif amma waan keessa jiru dubbadhu Oromiyaan dubbateera waan keessa jiru ati dubbadhu waan keessa jiru. Qaruutummaa miti kun amma maaltu qaruutummaa fideemma? Dubbadhu kaa. Amma galee eekamsan barbaadu seeraan lagaa jirra waanta ta'eef yaadan ibsadhu irratti ani gadi fageenyaan kan hin dubbachuu barbaadu tokko namoota aangoo irraa ka'an san lammaffaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoo namni wareegame abalutu ajjeese kan jedhan yaada kana lamaan hin dubbadha. Isarra jirru beekii. Okay, maalirra jirtu? Waa'ee namoota wareegaman galanni isaanii bilisummaadha. Jaldu miyuutii qabadha warra sirreessa miyuutii qabadha namni tokko yaasa'u. Kan biraa maalirra haasa'aa ture? Waa'ee wareegama jaallan irraa haasa'aa jiru. Maaliif sagaleen kee deddeebisan ati sagaleen kun itti deddeebisaadha? Okay, miyuutii godina gaggeeffadhuuti irra deebitan nuti kan irraa haasa'aa jirru. Waa'ee caasaa haaraa diriiree san irraa haasa'aa jirra. Isarraa quba qabda yoo ta'e jedhe waan jettu. Caasaa haaraa diriiruun isuma nama tokkoffaa lafa kaa'e irraa tokkochirraa jalqaba. Nageenyaan okay. Yaa warri aangoo irraa fuudhame suni aangoo kanaan dura yeroo dheeraadhaa fi geggeessaa turan, hoogganaa turan. Bakka bu'aan dhaabichaa haalli suni waan hin taaneef
nama ofii ka'achuun qabaa jedhee nama ofii ka'ate. Waraanni yeroo hundumaatti waan isaan malu waan isaan malle hin beeka. Yoo aangoon irraa fuudhame yoo gadi ba'anii jeequmsa kaasu yoo ta'an ololan taani hoololu yoo ta'an dhaabicha biratti fudhataman qabu durumaa kaasee. Abbaa jaallate filachuuf abbaa jaallate ka'achuun mirga mataa isaatiiti. Anaafati horii qabnu yoo buufne gargaarsa gargaaru duwwaadha. Itti gaafatamaan waraanichaa immoo gadi ba'ee qooda birrii kee karaan taane natti ergitu birrii kee kaaddu afaan keenyarraa qabadhu taa'ii jedhee lafa kaa'eera. Gadi ba'ee dubbateera. Kanan dhageenye yoo ittan irra deebi'aa dhaggeeffadhaa. Ammas kan irra deddeebi'ee dubbadhu warrooti aangoon irraa fuudhamee ka'anii iyyaa jiranii kabajaa qaban gad hirrisan malee waraanicha irratti wanta tokko fiduu hin danda'an for sure ta'een sitti maal. Waraana sana irratti waan tokko fiduu hin danda'an. Yoo beekanii waraanicha gadi ba'anii dhiifama gaafatanii bakka isaanii deebi'uu hin danda'u. Garuu holola ol irratti oofuudhaan ankootu fudhatama qabaa warra lafa kaa'aman sunii dhaabicha bakka bu'an kan jedhan yoo ta'anii dogoggora guddaadhaa jedheen fudhadhan. Kanuma jechuun barbaada kanarraa waan biraa waan baay'ee taasisiisu miti. Gaafii adeemsa gaafiin qaba. Okay. Aangoon miiti godhadhu akkasitti dhagahamu sagaleen keenya deddeebisaa jira waan ta'eef. Okay, namni as keessa taa'ee bilbila haasa'us hin jira kamoon. Baay'ee haasa'e alatti. Gaafii aangoo asirratti nuti hara kiiloon galle ganaa qabsoorra jirra. Bilisummaa barbaacha jooraa jirra. Hin bilisoofne. Dinagdee waraana hoogganuu fi deeggartoota waraana kana heeraaf seera waraanichaa naamusaan qabachuun aangoo jedhee nama boonsisa taanaan ani hin beeku isa. Garuu gaafiin ani asirratti si gaafadhu waraanni bilisummaa Oromoo tanaan dura bara almost waggaa 5 darban keessa gaafa tumsa dinagdee ijaarratu hooggantoonni olaanaan irratti argamanii turan. Ajajaa olaanaa ta'ee ittaana ta'ee dinagdeen gammachuu abboyyeedha. Gaafa isarraa ka'u maaliif hin hirmaanne marii isaanii hin dhageenye nuti. Warroon amma aangoon irraa ka'an jettu kuni gaafa isaan uummata kanaaf waraana kanaaf filamanii hooggantoonni kuni tokko ta'anii dhufaniiti. Okay? Zoomiin kan gaggeeffame peejii koo jala oduu barbaaddee sheer godheetiin jira hin argatta. Marii hundi qabsaa'onni Oromoo inni kaaba kibba jiru hooggantoonni irratti hirmaatee isaanis keessan koree 5 isaaniitiin irratti hojjetanii dhufaniiti. Uummata ifa godhan daandii kanaan dhufaana dhaabbadha. Uummanni yoo gaafa isaan tokko ta'anii dhufanii sagalee tokkoon himatan ijoolleen